Ascoltu yaa obboleettii, ascoltu yaa obboleessaa, jiruun duniyaa xiqqoo yeroo gabaabduu keessaa yoo hubattee ilaaltee bara jiruun duniyaa fixeessa. Umuriin teenya guyyaarraan gaduma xiqqaatti sekoondiif daqiiqaadhaan duuti nutti as dhihaatti maaluma harkaa qabnaa mee garuu aniif ati gaafa waa namaa hin goone abbaas ta'e haati gaafa waa namaa hin goone abbaas ta'e haati. Hadda duniyaa irratti rakkatu siif birmatu hanga dandeenyu martuu rakkoo sirraa qoddatu ganda akiraa garuu abbaaf aatuu sirraa baqatu. Egaa yaa obboleewwan koo gaafa deemnu hin beeknu hanga rabbiin nu laatee akkuma argaa jirtanii fooniyee teessan tana yalaloo ishii kana anarree nama akkanaa irraa dubbachuun barbaadu akkasumas immoo nama akkanaa fiduun barbaadu biratti jechuudha. Namni gaafa beektanii miidiyaa irratti ba'uu gaafa kaameraa fuulduratti irree ba'uu obbo bareechee maal jedheeti garuu immoo waaqa fuulduratti ammam laata kan jedhu tokko dhugaa dubbachuuf keessa biyya keessa baay'ee tokko ni jedha. Ashama harka foon hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubiis galatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fi injira galata waaqayyoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Waa xiqqoo tokko dubbachuu barbaadetanii innis miidiyaa kanarratti booniyyee ni beektu hundumti keessanuu anarree nama akkanaa fiduun barbaadu dhugaa dubbachuu fi ishiin nama amantaa musliimaa keessatti baay'ee cimtuu fakkaatti. Gaafa ilaaltan jechuudha cimtuudhallee dandeettii qabaachuullee dandeessi. Namni tokko tarii beektanii gaafa miidiyaa irratti ba'u babbareechi baqa nama waa'ee amantaa ofii sirriitti jabeeffatu wayii fakkaatee gara miidiyaatti ba'a garuu immoo nama dhokatee kan inni godhu waa biraati isinii galee dhugaa dubbachuuf namni nama argu garuu waaqa nama arga beektanii rabbis in argaa. Ishii waan ishiin dalagdu dhugaa dubbachuuf viidiyoo san miidiyaa irratti baqa duraa dhagisee ortodoksii keessa jirtu ta'uu danda'a jedhaniiti irraa dabarsuuf jechuudha waanuma baqa eenyu taateef jechuudha. Kanaaf iyyuu ishii mucayyootana yaa huni beektu hundumti keessan waan gaarii haasofti waan gaarii haasofti garuu hojiin ishii baay'ee badaa nama nan jedhamu dhugaa waan ishiin hojjettu hundisaa badaa. Kinu takka namatti kaayirgite as ba'aa jira jechuudha. Garuu immoo nama gaarii baqa nama baay'ee quraanitti illee goobazii cimtuu fakkaatti. Garuu waan ishiin hojjettu kun abadan dhugaa dubbachuuf nama biratti jaallatamuur nama biratti bareedur waaqa biratti bareedu caala. Waaqa biratti amanamummaa ta'uutu caala. Garuu isheen nama biratti jaallatamuu barbaaddetti. Waaqa biratti immoo ni beektu waan ishiin hojjechaa turte yaa hundumti keessanuu argitanii tarii arguu dandeessu waan ishiin hojjettu waan badaa waan maxifoo dhugaa dubbachuuf. Kana waan akkanaa kana meeskii maalirraa barattu nama baqa waa'ee amantaa sirriitti beeku fakkaattee duuba ishiitti waan badaa hojjetti. Waan ijji namaa baqa baalagii baqa dhugaa dubbachuuf badduu. Ani ishii xureessuuf yookiin immoo ishii nu jechuudhaaf miti. Waan akkana kana dhugaa dubbachuuf waan maal nama hundatu akkana godhaan namni hundi qaama dhugaa dubbachuuf keessattuu ara waaqii ishii dhafaa dhiisuu hedduu takka dhugaa dubbachuuf gaafa ni argu aan qaama qullaa baate osoo hin taane miidiyaa irratti baate kan baqa asitti rakkoo hin qabu amaashiitti otomaashiitti kan ergite isaanis immoo jalaa baasanii kanan argi jechuudha viidiyoo ammas lammata ani ishee xureessuuf osoo hin taane isheenis dubartii akka kiyyaati dubartiin tokko dubartii cimtuu takka yookiin immoo dubartii laaftuu takka dubartii cimtuu santu jabeessa yookiin immoo gorsa kennaaf miti garuu isheen badduu waan taateef nama akkanaa kana anallee irraa dubbachuu hin fedhu. Ishillee ilaalee ani dhugaa dubbachuuf ishillee ilaalee antiin jedhu jechuudha. Kanaaf booniyyee yoo jettan baqa ishii miidiyaa kanarratti jaallatamuudhaaf
kanneen akka walaloo baqa qabaata kana walitti guurte haasoftii jechuudha miidiyaa irratti. Baqa nama sirriitti baqa baay'ee dubartuma cimtuu takka of goote dubartuma beektuu takka of goote akkana baatee miidiyaa irratti lafa faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Miidiyaa irratti abadan dubartiin takka gaafa kaayyuushii galmaan geesse waan jettee fiixa baastudha malee sim jettee asitti miidiyaa irratti of miidhagsitee maal jettee duubatti immoo namni argine dudduubatti waan badaa gaafa hojjette maal faayidaa qaba kun? Namni hin argu garuu na arga waan an hojjedhu san of xureessu nama biratti baqa baay'ee nama biratti jaalatamurraa maal caalaa waaqa biratti jaalatamutu caalaa jechuudha. Gaafa beektanii dhugaa dubbachuu fi gaafa kaameraattis baanu yookiin immoo suura ka'uuf qophoofna tokko obbo bareessinee maal jennee akkana baanami yookiin immoo suura kaana. Garuu immoo gaafa waan nuun argu waan badaa hojjenna baqa nama dhukanne sinii galee waan badaa hojjenna. Garuu kan caalu maalidha? Kan waaqatu caala malee nama biratti jaalatamuu baatee nama waan faayidaa na qabu tokko miti. Nan fayyadu simmoo namni jaalatee namni jaalatu baate nan fayyadu. Jaalalli kan maaltu caala? Kan waaqatu caalaa jechuudha. Kan waaqayyotu caala. Ara namni tokko as ba'eetuma dudduubatti waan badaa hojjechaa miidiyaa irratti immoo akkuma nama beekaa of fakkeessaa akkasumas immoo baqa nama dandeettii waa'ee amantaa ofii qabu fakkaataa fakkeessituu ta'u gaarii miti. Fakkeessituu waan isiniin jedhu amma inni fakkeenyaaf ani amma amantaan keenya ortodoksiidha. As ba'eetuma baqa waan machirraa dubbisee waa'ee amantaa kiyya osoo sirriitti hin beekin asuma ba'ee waan ta'e caccaaree waan akkanaati jedhee ani nama biratti jaalatamuudhaaf jechuudha. Nama biratti fakkeessuudhaaf jechuudha. Sila keessa waan hojiin hubatiin waan osoo hin beekin akkana fuulduratti bichaa akka namni na arguuf akka namni na jaalatuuf qofa waan akkasiin hojjedhuan waan naaf fayyadu maal laa godhare sirriitti gadi fageenyaan waan an hojjedhu san itti amanii itan hojjedha malee namaaf qofaa miti namaaf hin jiraadhu waan ta'eef. Kanaaf waan badaa hojjechaa asiin nama fakkaachaa achiin waa biraa hojjechaa maal faayidaa qaba kun? Kan dubbisuuf nama fayyadu kun barumsallee waan irraa hubattanillee hin qabdanii jechuudha. Nama baay'ee hordofaa argitanii nama baay'ee hordoftoota baay'ee qabdi karaa TikTokiin illee ta'e gara Facebookiin illee ta'e baqa amantaa ishii gaafa achi amantaa ishii san baqa achi waan qabattee dhufte kan barattee dhufte sanii garuu miidiyaatti dabarsiti malee ofii ishiitii keessa ishiitti hin fudhannee jechuudha. Keessa keetitti odoo fudhatte waan akkanaa muul abadan hin gootu jechuudha. Waan namarraa hin jaalladhe waan namni dhugaa dubbachuuf baay'ee ajaa'iba koo baay'ee nama ajaa'iba. Namni akkamitti namni amantaa qabu tokko namni amantaa ofiitti cimaa ta'e tokko waan asibu ilaala sirriitti dhugaa dubbachuuf. Namni tokko gaafa dhalatu ani amantaa isheen dura ortodoksiidha. Maaf amantaa ortodoksiirraa musliima taatee hin jedhu namni mirga isaatii dhagaatti irraa amanuu danda'a. Waan barbaadetti amanuu danda'a. Gin yakka sababa malee gaafa amantaa tokko keessaa ba'ee deemu ani amantaa kiyyaa dhugaan beekanii namoonni tokko osoo hin hubatiin ta'uu danda'u. Gin osoo hin beekin waan irraa hin beekne san dubbachuun gaarii miti. Waan hin beekne san dhiisuudha malee waan hin beekne san irraa dubbachuun faayidaa hin qabu abadan. Hin beeku amantaa kiyya san sirriitti hin barannee garuu amantaa biraa san gaafa naqee maaliif akkana ta'e gaafa sobeetuma maal siin taane deebisaa jechuudha. Garuu amantaa kiyya sirriitti waan hin beekneef oduun amantaa kiyya sirriitti beeka ta'e amantaa biraa hin deemu amantaa biraa hin jijjiirradhu jechuudha. Garuu
sababa amantaa sababa waa baruu waa barachuu dhabuudhaan gara amantaa biraatti jijjiirrachuu sinii galee tokko immoo jira kan galee fi sirriitti bakka xiinxalee sirriitti galee fi waa'ee amantaa sirriitti gadi fageenyaan galee sinii galee waan akkasiiti amantaa irratti waa'ee politikaa waa'ee amantaa wal qabsiisee haasa'an jiruani so namni tokko gaafa waa hojjetu miidiyaa bichaa irratti obbareechuu of tottolchuu namni bichaan akkana afkuuf of agarsiisuudhaaf hin hojjedhuan maaliif jennaan waaqa irrattillee waan gaarii hojjechuun qaba booda maaltu natti dhufaa kan jedhu sirriitti ofitti amanee deema malee ana sirriitti qofa obbareechuu osoo hin taane keessa kiyyattis isuma kana ta'uu qaba isuma kana beekumsi kun namarraa korrojeet akkana osoo hin taane ofii kiyya sammuun kiyya na ajajee jechuudha sinii galee waan akkasiiti dhugaa dubbachuuf ani baay'ima tokko waan taasisabee baay'ima tokko bakka na ajaa'ibeef malee ishee kanarraallee dubbachuu hin dhufne dogongoraa yoo jiraate hordoftoota kiyya namoota hedduun viidiyoo kiyya irratti yoo nusi muufachise asumaan dhiifama siin gaafadha turtii gaarii qabaadha nagaannaa tura viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaatti